nuti akka rabbiiti walitti dhufne kararraa walitti dhufne haraam itti dalayne karaa rabbiiti walitti dhufne karaa shari'aatti addaan baane khalaas alli maa tafaata kadu eddabre jedhan gudutina iyo len dhufaan jirtu khalaas nagaarra tura hin dandeenyu kana ol duraayyuu darasaa waan beeytu yookiin sheekni waan beeku akkana dubartii miidhanii akka dubartii miidhuu miti isii takkitti miidhuu miti ani akka isii 11 gargaaruu danda'a abbaan qabne ilmaan yataamaa naa'imati akkamitti miidhi ifaada laa yuqal kun sirrii miti jecha kanaafi amma baay'ee haarsaullee bu'aan qabu waan ani waan isii miidhen qabu waan isii zolloben qabu har'a waggaa lama guutuu teesse har'a ajandaa haare wallahi amantani amanu baattani riisiiti akrii diidamii qarshii ergeeftu jira haaliyan ji'a kana duraa jecha ji'a kan itti aan har'amee namni ji'a 5 ji'a 6tti mallaqa naan ergu ilmi daa'imti na harkadduuti eeshaadha mee maaluma fayyada ajandaa wal godhachuu taate malee ani immoo nama akkasiiti miti nama zollobuu miti akkasii yaaddanii miti wallaahi alazim garuu rabbi biratti wal gaafanna namni maqaa kawaanii kiyyan beeyin ka takkaa na waliin hin haasawu ka takkaa na dubbise waa isiin hin gaafate ka har'a dhufee akkanumaan akka nama duraan na beeku akka nama dhalootii guddatuu kiyya na beeku akka immoo zulmii kiyya beeku haasaa ooltan guyyaa amaama rabbiifitti wal gaafan waan kanarraa hafe isiin haadha manaa kiyyaa miti obboleettii tiyya ta aakhiraati ilmooti yemmuu hin gargaara isii miti takkitti ilmooti takkitti sanii miti akkasii 11 gargaaruu danda'a qabaate osoo hin ta'in rahmatummaaf namummaaf isii iyyuu bira dabree gargaaruu danda'a waan kanarraa hafe waan biraa naasufnu waan biraa haasa'u faayidaan qabu dhiisaa keessaa baa keessaa galaa mucattillee cinqanii nama duubaa dhiibutu jira waan ta'eef nama ajandaa barbaadutu jira waan ta'eef nama isii iyyuu rakkisuu barbaadu jira osoo ufajjeefte duraan ufajjeefte har'aa miti gaafa jalqaba har'a namni ufajjeesuu faashina ta'anan har'a ufajjeesuu jedhanii miidiyaa irratti kaasuun sirrii miti kijiba waan ta'eef mee rakkuma isiin har'a himatte argitanii qabadhu soorii turidha meetii qabadhu mee isi marakkoo himatte har'a sultaan kana nami kana na godde mee na dhiisee deemee malee wanni isin himatte jirti waan biraa waan isin barbaadanillee na agalee jira garuu rabbi akkas hin feene waan kulli haali maqaa namaa balleessuu irraa wal miidhuun gaarii miti fuuldura keenya qiyaama jira miizaana fi hisaaba jira waan ta'eef maakii guyyaa waliin haasaa oolte waan isin haasofte ati kana goote kuni akkanaa miti jedhii na gaafadhu viidiyoo waraabadhaa biraan gaa khalaas kana ajandaa godhatu yeroon qabu sa'aatti fayyadama obboleeyyan kee nuti yeroon qabu. Assalaamu alaikum. Wa alaikum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Guyyaa si barbaada turre si argachuu hin dandeenye. Wanti haati manaa tantee himatte si gaafadha jechuu. Haadha manaa kee ka duraanii ayyee. Amma. Haadha manaa kee ka durii ammaaf obboleettii. Obboleettii akkuma sii obboleettii jechuun. Ayyaan san siitu beekaa gaa'uun waan beekuu qabu. Haadha manaa kee sitti amma booda ishee obboleettii kee. Haadha manaa kee ka durii jedhi malee haadha manaa kee ka ammaan jedhi obboleettii keetii naan jedhi yookiin immoo haadha manaa. Akka isiin himatteetti haadha manaa keeti ammallee akka isiin himatteetti yoo kadeemnu ta'e. Si gadhiise jettee gaafatte mee na gadhiise siin jettee mee khalaas gadhiise. Akka isiin himatteetti laal sultaan maal jettee himatte na dhagee dura waan isiin himattee suutuma ja'iiti yaa'u oobsi waan isiin himattee tokkoffaa bara 2015 wal fuunee jette bara 2015 wal fuutanii. Waggaa 3 Baatii 8 waliin jiraanne jette ammallee. Baatii 8 waliin jiraanne gaafan ala gabbee waa bitee xiqqashuma akkuma namumaa yoon dubbisee natumaa jette. Maa maraata dhaanii katumoo. Nada jechuun waan ani isii himatte ni himaatii ni dubbadhaati san booda dhaggeeffadhuuti. Okay, dhaabaan yoo akkas taate akkana godhi kaa
جي سدي ولين توري عملا آخر ولين ترابط إرجع مو akka isiin himatteetti ati ammallee jaarsa isiiti. Maaliif jee? Maakii fiti haasawa gaafiin godhini takka takka maraa fiti himannaa isii maraa fiti sultaan afaan irratti hin qabin. Sultaan afaan irratti hin qabin. Maakii akkana godha. Maakii waan isiin himatte ila maakiiti waan isiin himatte ila waan isiin himatte isaan gahin is dhagaara hin si ala haa jedhu achiin booda immoo itti haa gennu dhaabatini ati waan isiin guyyaa sitti himatte isaan gahi. Tole hayyee. Hayyee. Ji'a 8 waliin turree mana tokko keessatti ji'a 8 waliin turree yoo nama dubbisuu natumaa naan lolaa akkumatti natumaa naan lolaa itti. Sanbooda guyyaa tokko lafaa ka'eetii dirreedhaa hojiifin deema mana ummaa jeeti uffata uffadhu kayinan jeetti. Sanbooda naqabee deemee mana abbaa kiyyaa na buuseette gulaa duratti deemseeni naan jee na waliin hin seenne dura mana yaalaa na geesseette mana yaalaa dhaqeetiin laallamee dura laallamuu qabda naan jee laallamee wanta akka waliin lolleette guyyaa dhumaa san anaaf inni waliin lollee jette. Ji'a 2 fi guyyaa 10 garaa qabaa jette. Ji'a 2 fi guyyaa 10 garaa qabaa laallamee sanbooda dirree dhawaan deemaa dalagaadhaaf naan jee torban takkaaf warra kee bira taa'i naan jee warra bira na teessiseette. Sanbooda achi buutee isaan dhabee silkii irreen irratti bulook na godhee waa hundaanuu bulook na godhee quba nan qabu. Bulook waa hundarraahu bulook na godhee duubaati manguddootti himattee nama isatti dhiyaatu obboleeyyan saahibootatti himattee jee gaafadheen namni hundatti himadheetiin jira haadhan qabu abbaan qabu itti himattee ennaan haadha isaatillee isaantu dhufee nu dubbisa malee nuti bira dhaquu hin dandeenyu ati isaan bira dhaquu hin dandeessu naan jee haadha isaanillee akkam biran dheeni mana isaaniitillee hin beeku jettee dubbatte. So amma namni tokko gaaffii gaafachuu barbaadeeti amma dubbii isii nutti himattee irratti dhaabbanee dubbatu jira haqa haa qabdu haqa haa dhabaattu san isiin ammas bira hin jirtu micayyoo waan natti himattee dubbatu jiraan. Namni tokko ulfa garaa qabdu irratti amma namni akka shariyaatti illee namni ulfa garaa qabu namni sun erga deesse booda miree kan kaanu bu. Isiin akka itti ji'a 2 baati ji'a 2 itti ji'a 2 guyyaa 10 irratti kan garaa qabu dawwalee torban xiqqashoo booda bakka wanta san booda gizeen aan bilbilee silkii adda addaatiin bilbiluuf siiqeetiin jiraa sin barbaadu naan jehee ilmoo tanallee dehee dhufee ilmoo isaa gurraattii diimtuu hin laallee wanta rakkoo keessaa sanuu gaafa na fuudhu sin barsiisa naan jeen na fuudhee kutaa 8 barachuu ture sin barsiisa naan jeen na fuudhee akkasitti ilmoo ergan gara qabadhe mana achi na kaayee osoo waliin loliin badii takka malee akkasumatti warra kiyya biran na darbee deemee jetteeti nama 3,000 irratti himattee onoo namni hundinuu yoo warri dhageessan lakkoofsa tokko barreessaa yoo dogongorellee bika kana dogongortee naan jaha waanuma isiin himattee ilmooti akkasitti ilmootanas gargaaraa hin jiru gaafa 2 moo 3 gizee 2 moo gizee 3 jette kakuma 5 ergeeffette nama hundaan saayibaan ollaadhaan bikka hundaan daawwachiiseetiin dhabee jettee himattee jechuudha. Ayyee galatoon bismillaahi rahmaani rahiim. Harka dhiqatan garaa jaalataa garaan jaalataa dhugaa dubbatan rabbi jaalataa jedhe Oromooni. Waan siin jechuu barbaade maakii dura dursoo rabbi dhugaan waa dubbisu numarri fuuldura keenya qiyaamaadha. Isiin dubartii jechuun haadha nabii haadha waliyyii haadha nama jabaa haadha nama laafaa nuti haadha qabna obboleettii qabna zulmii hagana gahu nama tokko irratti raawwatu miti sammuu namaa keessa yoo hin dhufu jalqaba irratti wanni jechuu barbaadu rabbiin wal nu barsiise jiruun duniyaa adeemsa keessan beektaa mire يجعل البعيد قريبا والأجنبي نسبا كفقو كلوغودا أكمام سوشيال ميديا سيم مصر الرا أنا مو بكبراد راكون أوروبا را أمريكا را فيدي واللغر سيسي كان هيرين فودا هيروم اللي ولتنا ما فيدي مجايو تنا ولتنا فيدي أكملينو أكانو هاته جران غودي ولتنا فيدي قويا هر أرجع قويا قويا دقيقة مشاني نكا إسيه جدّه ربي فد ربي تقصو واتوكو jidduu keenya seenii jechuudha fakkeenyaaf
erga nikaa hidhannee akkuma guyyaa namoonni tokko viidiyoo waraabee gadhiisetti namoonni hedduun waliin deemee sababa hariiroo nama waliin jireenya qabuuf nama biratti kabajaa qabuuf nama kaayyoo qabu waan ta'eef akka namni yaadu osoo hin ta'in namni qonnaa ofiitiin nama safara namnu haga kiiloo ofiitiin nama mazzana warri koomantii fi sooshaal miidiyaa irra jiru kana abbaan fedhe waan fedhe jedhu suni ana waan itti fakkaatu maaliif jennaan ana Ifa manaa godhiti